Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Hayyee hordoftoota podcastii Ilma Hormaa irra deebi'een baga nagaan dhuftan, baga nagaan deebitan isiniin jedha. Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, jajjabaattu. Abdiin qaba conversationii Dr. Bayyaan waliin gaggeessine kutaa duraa marti keessanuu akka caqastan warri akka hiree ta'e kutaa duraan hin hordofne irra deebitanii akka hordoftan isin gaafadhaa. Maaliif jennaan wanni nu hadhaa tamsaasuuf deemnu sanaa waliin waa walii hidhata qabuufi. Egaa hadha immoo Dr. Bayyaan akkaataan qabsoon bilisummaa Oromiyaa naannoo baha biiftuu Oromiyaatti eegalame keessattuu warra qeerroo ganamaa jedhamurraa kaasee waan mul'ataa ture, waan hojjetamaa ture, qabsoo finiinaa ture, warra kamtu qabsaa'ota kamtu naannoo sanatti mul'ataa turan, maal hojjetaa akka isaan turan bal'inaan nu ibsuuf deemaa. Kanaaf egaa gara conversationii Dr. Bayyaa waliin gaggeessine kutaa lammaffaatti kabajaan isin affeera dhiyaadhaa. Isaa gaggeesse ture Elemoo Qilxuu Yaman jiraata ture yeroo sana. Nama biizinasa qabu qabsaa'aadhaa Yaman jira. Inni duubatti hafee jarri kun deeme. Jarri kun waggaa hidhamanii Somaaliitti galchitu maal goonuti kaafne kan jiru yeroo of gaafatanii warra biyyaa jiranis warra lafa jalatti qabsaa jiranis Baaroo fa'aa Leencoo Lataa fa'aa namoota gaafatan OLF ijaaruudhaaf 70 keessa 73 akkana hojjetaa jiran qunnamanii Elemoo fa'aan carcaritti meeshaa waraanaa karaa Asabiin Affaar keessan seensifatanii carcarii fi Affaar ollaadhaa achitti qabsoo waraanaa jalqaban. Qabsoo hidhannoo kan jaarame kan maqaa ABO qabu 73 keessa carcaritti jalqaban. Yeroo kun jalqabu anjoolidhaan immoo nan dhagaa. Junior High baradhaa nan dhagayaa. Yeroon kun ammas sidin qaabbileessijaa nuti Taaddasa Birruu jira. Taaddasa Birruunis amma fincila mootummaa Haayile Sillaasee irratti yaaleen hidhamee duuti itti muramtee Haayile Sillaaseen du'a irratti muramtee gara hidhaatti jijjiiree fi galamsootti hidhame jeneraal Taaddasa Birruu. I was there. Achin jira. Yeroo inni hidhamee galamsoo jiru an galamsoon jira. Barataan ture. Waan inni jedhee siifanima maaliif yaadatamuu waan qabu tokko. Amma booddee wal'aansoo sun jalqabamtee waraanni gaara keessa jalqabee maqaa ABO'tiin warri loluuf deemu akka uummata dammaqsaa jiru hin dhageenye jechuudha. Dammaqiin sabummaa tokko jalqabee amma 72 nuti ijoolleen daa'imman barannu maal goone beektaa? Maqaa keenya maqaa Oromootti geeddaruu jalqabne. Maqaa dur warri nuu baase dhiifnee hundi keenya amma hedduun sii lakkaaya. Maqaa Oromoo baafanne 72 73. An yeroo lama maqaa ofii baase kan hin dura ofiif baafadhe kan warri naa baase Bayaan. Kan hin dura baafadhe maqaa Oromoo jee badhaasaan baafadhe dura 73 keessa. Booddee yeroo gaaratti galu maqaa biraan baafadhe utubaa gadaa jeetiin baafadhe. So maqaa lama baafadhe. Maqaa geeddarachuun kuni 70 keessa naannoo jalqabame jechuudha. Dammaqiin sabummaa ture. Sii kaasuun irra jira. Nuti yeroo waan ijoollummaati miti abbaa giddii kofaltu. Nuti mootummaan kun yeroo balbala 7-8 barannu mootummaan kun ka Amaaraati. Nuti maali ofiin jenneeti of gaafachuu jalqabne jechuudha. Nuti maali? Who are we? Ijoollee Somaalee warra mootummaa qaban achumatti agarraa. Isaanis barumsa Somaaliyaatti gallaa mootummaa qabna jetti. Amaarri mootummaa qabaa. Nuti maali kajuu gaafii of gaafanne nuti. Who are we? Nuti maali kajuu? Namatti siraan dura himeen jira siifani mana abbaa kootiin gaafa. Nuti dura wanni keessa barbaanne. Dictionary keessa si gaallaa jedhan kun maali? Barbaanne. Gaallaa yoo dictionary keessa Oxford dictionary keessa barbaadde geelaa si garsiisa waan biraati. So nuti namni keenya achitti ati maali jetteen gosa himataa ani tuujaa ani islaama jaa. San bira darbee himatu.
amma abbaan koo nama guddaadha. Yeroo an dhaladhu inni ganna 60 keessa jira. Yeroo an dhaladhu ilmaan obbolaa koo wajjin guddadhe. Amma gaa bakka irraa kaanee haasaa jirraa miti. Abbaa koo bira dhaqeetiin amma dhageenya Oromoo kajuu dhageenya jechuudha. San dura gaa Oromoo kajuu namni Oromoo ofiin hin jedhu naannoo an guddadhetti gosa kee himattaa yookiin an Islaama jetta. Ja'a namni akka tonni jedha. Abbaa koo bira dhaqeetiin Oromoon kun maali hin jedhee jechuudha. Bakka irraa kaan waan ibsuuf hin dubbii kan himu barbaada. Abbaan koo maal naan jedhee bar Oromoon kun numaa naan jedhe numaa dur Oromoo turree. Dur Oromoo turre. Amma ree maal taaneen jedheen bar amma Islaama nuun ja'anii. You see yeroo amantii Islaamaa barsiisan ati Oromoo miti kajoollee wajji barsiisan. Akkasitti nu ture bar dur Oromoo turre numaatu dur Oromoo ture bar amma Islaama taane Islaama nuun ja'an jee. So haala akkasii keessa ture. Dammaqiinsi naannoo sanii amma gaa nuti amma maqaa jijjiirachuun Oromoo jechuun achirraa dhufe. Nuti Oromoo maqaa Oromoo baafachuu jalqabne obboleessa koo 70moota keessa. Haala kanaan qabsoon naannoo sanatti warri OLF jedhamu jalqabee oduun isaanii hin dhagayamaa qawwee isaan hidhatan hin dhagayamaa qawwee gaafa san mootummaan Itoophiyaa kilaashinkoof hin qabu. Lama qilxuufaan kilaashinkoof qaban. Torbaatamii qawwee ajaa'ibaa qaban jedhamaa. Ani nu yeroo tokko namni nu biraa isaan keessatti jooyin godhe jira. Ahmad Taqii kan jedhamu Hundee, Sidaajoo Gussaa kan jedhamu namoonni nuti beeknu isaan jooyin godhani. Yeroo itti nuti mana nuti jiru halkan dhufanillee hin dubbataa nuun jedhanii haguuggannee ilaalle tokko. So we knew that waan deemaa ture. Amma gaaf tokko nuti amma dammaqiinsa 70moota keessaa maqaa baafannee maqaa Oromootiin wal waamnaa afaan Oromoo haasofnaa dammaqiinsa jalqabaa isa keessa jira ijoolleen dargaggeessaa kun. Hiriyoota kiyyaa wajjin baay'ee wajjin haga suura keessa nuti baay'ee xiqqaadha garuu nuti dammaqne. Booddee gaaf tokko fakkii tokko jeneraal Taaddasaa Birruutu nu barumsarraa gala deemu inni waggodha. Ganamas galgalas waggodha. Hidhaa galamsoo keessadha jira. Gaardii qaba. Gaardii irraa fagaate. Warri dursu kabajaa hidhan adda. Akka ammaa kanaa miti. Yoo finiid biyya dubbachuu hin danda'a. Nu karaa yaa'u nu argee ijoollee jedhu dubbise jeneraalicha jechuudha. Isin Oromoodha. Jenneen. Jenneeni. Amma bakki nuti dubbisu kuni ganda Amaaraa, jireenya Amaaraa, oofishaloonni Amaaraa, sooressa Amaaraa jiraatanii manneen viillaa qabu. Kaarra jedhama naannoo galamsoo duratti 70moota keessa. Amma jeneraalchi waan nuun jedhe waan sammuu keessaa keenyaan bannee nu garsiisa. Yeroo sanii warri baadiyyaa, dubartoonni baadiyyaa qoraan mukaa duddarratti ba'ataniit gurguruuf gama magaalaa deemu. Laalaa nu jedhe jeneraaltichi. Manneen kana gartuu ka keessa jiraatan jarri kun warri Amaaraa manneen keessa jiraatan gartuu manneen relatively naannoo sanii mana gaggaarii keessa jiraatu. Nama keenya immoo laalaa biyya isaarratti akka harreetti fe'amee duddaa solloqaa jiraa jedhee dubartii qoraa duratti ba'attee gurguruuf deemtu nu agarsiise jechuudha. Unforgettable. Comparison akkasiin nu kenna. San biraasi waan biraa tokko odeeffama gaafsan jeneraaltichi waan na godhe. Fitoraarii Tasfaayee nama jedhamutu bulchaa Awuraajjaatu mana jaarate achitti. Ka Awuraajjaa san bulchu. Galamsootti. Mana viillaa jaaratee mana san eebbisiisuudhaaf nama hunda yaame. Amma jeneraalticha kana waan reebichu barbaade jeneraalaa Qumisir ka jedhu achitti hidhamee galamsoo jira. Sirni dursuun in kabaja namicha kana. Akka nama hidhaatti ilaalan, akka nama gartee hidhaa jirutti miti. Warri jeneraaliin achi jiru koloneelaa jira yoo guddate azaajiin poolisiitii ni kabaju namicha kana. Amma in waame namichi kun kootu mana kana guyyaa mana kana eebbisa irratti akka nu argamtu jeneraalticha waraqaatti barreessee afeere jedhama. You know what he did? Ka inni dubbatu kaardii san irratti waa akkana jedhee barreesse jeneraaltichi. Nahiika ihee ቤት ግርግዳው
የወገኔ የኦሮሞ ህዝብ አጥንት የተቦካበት ጭቃ የወገኔ የኦሮሞ ህዝብ ስጋ ጭቃው የተመረገበት የተቦካበት ውሃ የወገኔ የኦሮሞ ህዝብ ደም ነው እዛ ውስጥ አልገኝም ጀዴ በሬሴ ዴቢሴፍ ታደሳል akkasiin himama inimama waan beekame nama first hand dhagawra dhagay waan kana so taaddasan akkas ture tokko kan anu dhageensi hima nama tokkotu hoteela qaba taaddasan waggodha nama tokkotu hoteela qaba nama oromoo karaa tuulamaa kana dhufe hoteela qaba hoteela sanii Theodros Hotel jedhee maqaa baasee namichi kun taaddasan maal jedhaan maalitti beekta kanaa jedheen Theodros kan hayyee maal keeti yoo feete maqaa keetiin baasi yoo barbaade immoo jeneraal Taaddasee Birruujii maqaatti baasi so haala akkasii keessatti turre jechuudha naannoo warraaqsi dhufuu deemu san warraaqsi 74 yeroo dhufuu deemu san amma warraaqsi 74 dhufuu jalqabee warri qeerroo ganamaa sunis hidhamanii Oromoo Qilxuufaanis qabsoon jalqaban exactly Oromoo Qilxuudhaa September bultii 1974 mootummaan Haayile Sillaasee kufuu torbaan tokko dura waraana Haayile Sillaasee wajjin lola ta'e irratti wareegame. Xirroo iddoo jam carcar xirroo iddoo jamtutti. Anamma yeroo elemufaa wareegaman san magaalaa Galamsootiin jira. Isa duwwaa miti namoonni waraana sanatti elemufaatti galamanii hundee ka jennu nama magaalaa Galamsoo jiraataa ture. Qabaataa guddaa ka ture naggaadee guddaa ka ture dammaqaa namaa ka waraanatti galee lola san gubbatti wareegame maal godhanii isa duwwaa beekan namoota biraan beekne warra du'e warri waraanni mootummaa kunii fi Nacalabaashin Siinjeesuun wajji jiru hundee kan identify godhanii beekanii reefka isaa makiinatti hidhanii lafa gottanii magaalaa san keessatti agarsiisan obboleessa ko qawwee kilaashinkoov inni qabatee ture wajjin so haala akkasii ture haala kana deemaa odoo jiru gaa Oromoon faan du'uun qabsoo waraana ABO baadiyyaa keessatti yeroodhaaf hin dhaabbate dhaabbatee immoo maaltu ta'e warraaqsa revolution 74 warraaqsa 74 kanaatu jalqabe biyya guutuu keessatti Haayile Sillaaseen September guyyaa 12 bu'e angorra. So warraaqsi gama qabsaa'ota Oromoo kan warra nura guddaa gaafa san ABO jaaruu irratti bitaa turan mala adda addaa akka yaadan isaan godhe. Gara qabsoo dharuu san deemuudha immoo warraaqsa irraa fayyadamuu kan jiru natti fakkaata akka namoota hangafoota keenya dubbisee hubadhetti warraaqsa irraa fayyadamuu irratti hojjetuun itti fufee lafa jalatti. I think warraaqsi suni waan guddaa jijjiiree san maqaa dha'uun gaarii natti fakkaata. Warraaqsi 74 suni jijjiirama guddaa hundeedhaan sirna empire Itoophiyaa buqqisuu jalqabu fudhate. Inni guddaan deddeebi'ee himamu isa hariiroo abbaa lafaa fi ciisanyaa jidduu jirtu kutuudhaa san. Labsiin lafaa by the way sirni lafaa labsiin kun warruma gabroome warruma Minilik cabse boojee ilaala malee sirni abbaa lafaa fi ciisanyaa jedhamu kuni ol hin jiru. Northern Ethiopia biyya Amaaraa keessa biyya Tigree keessa Eertiraa keessa hin jiru. Biyyi sun sirna abbaa lafaa sirna lafaa lama qabdi. Two land tenure systems. Kun maal agarsiisa? Biyyi sun biyya takkaa miti agarsiisa. Warra koloneeffameef sirna qabeenya lafaa addaa areefu bal'ifni haasa'u. Warra immoo koloneeffamaniif sirna lafa ofiif qabu qisanyummaa gabbaarummaan hin jiru. So labsiin sun sirna gabbaarummaa sirna abbaa lafaa buqqifte. Hariiroo abbaa lafaatii fi
ciisanyaa jidduu jiru kutte. Maqaadhaaf dachiin ta ummataa taate haa jedhanii sunaa ta'a hanqatu garuu hariiroo abbaa lafaatii fi qotee bulaa jidduu jirtu ciisanyaa jirtu kutuun sun tarkaanfii guddoodha. Seena qabeessa. Inuu namoonni gariin sun Oromoo bilisa baasee jiru bilisummaa gartee guututti warreen hubanne Oromoon san booda maal barbaada warra jedhu ibi Mangistuu Hayilamaaramuu jedhan. Mareessattanoo ከዚህ በኋላ ምን ይፈልጋል ኦሮሞ bakka jedhan hunda dhaqan. So wannis waan guddaadha. Tarkaanfiin labsiin lafaa suni waan guddaadha. 74 immoo waan guddaa ta'e ka sirna koloneeffataadhaa san ammas hundeedhaan jeeqa empaayirummaa san jijjiiruudhaaf haala aanjesse yookiin jijjiiruu jalqabe tokko sirna moonaarkii balleessuudha. Sirna mootii mootota king of kings emperor Haile Sillaasee kan jedhamu kan waaqaatu aangoo naa kenne jedhee amanuu fi Amaaris waaqaa kenneef jee amanu aangoo irraa buusuun sun tarkaanfii guddaa. Tarkaanfii guddaa qabsootuma Oromoo hundaa ture paartii ofii jechuuf hin danda'e. Another major things wanni guddaan an akka yaada kiyyatti dachii ka ummataa gochuudhaa fi labsii bayeetti dabalatee hariiroo abbaa lafaatii fi qotee bulaa kututti dabalatee moonaarkii mootummaa Haile Sillaasee diigutti dabalatee tarkaanfiin guddaan takka. Rakkoo reefu dubbataa turre furmaatti kottuudhaaf jalqaba taa'e takka qixxummaa amantii beekuudha labsii baase dargiin. Musliimoonni afaaniifillee ta'u lammii Itoophiyaatii kan jedhamu beekumtiin kennamteef. These are so fundamental changes. Uumaa mootummaa Itoophiyaa tarkaanfiilee hundeen jijjiiruu jalqabsiiftee jiru nan danda'a. Bakka gartee Ethiopia is a crystal island among the Muslim nations. Ja'amurra bakka amma iluu Musliimoonnis qixaa kan jedhan afaaniin heeraan legal recognition beekumtiin kennamte. Kun tarkaanfiilee guddoodha. As keessatti kan hin kaasuu barbaadu keessattuu sirna qabeenya lafaa geeddaruu keessatti namootuma ABO jaare kanaatu qooda guddaa taphate. Dubbiin qabeenya lafaa dubbii sirna koloneeffamuu Oromoodhaa dhabamsiisuudhaaf deemu hundeedha. Qaama ikonoomii ishiiti. Gaaffii siyaasaa bira odoo ikonoomii koloneeffataadhaa cabsuudha. Oromoonni achi keessatti jalqabarraa kaasee gaafa barattoonni yuunivarsiitii fincilanii dachiin qotee bulaa haa taatu land to the tiller mareef laaraashuu land to the tiller jedhanii waggaa qabsaa'an. Qabsaa'onni biraas jiru garuu warri dura deemee yaada kana oofaa ture baarootumsaa fa'a. Hayilee Fiddaas Oromoota sadarkaa paarlaamattuu paarlaamaa Haile Sillaaseedhaa akkasii boodan dhalanne sadarkaa paarlaamattuu sirna dachii kana geeddaruuf yeroo baay'ee dubbatamaa ture. Akkan dhagayetti baarootumsaa yeroo sanii dubbataan speaker paarlaamaa Haile Sillaaseedhaa nama Oromoo ture wajjin hojjechaa turan jechuudha. Akka sirni kun geeddaramu qaama qabsoo bilisummaa Oromootti obbo Zagayyaa Asfaw faan baarootumsaa faan waan guddaa hojjetan. Labsii lafaa sanuu warra qopheesse barreesse kan hoogganaa ture obbo Zagayyaa Asfaw. Obbo Zagayyeen gama kaaniin warra ABO uume keessa jira. So qabsoon bifa saniin deemuu itti fufte. Yeroo jalqabaatiif 75 keessa yaadatte hin beeku. Warrumti ABO uume kun uumaa ture kun yeroo sana ABO'n 73tti
sagantaa duraa tolfanii wanni jedhanii garuu ABO'n heeraan kan dhaabbate 76 keessa. Kan kora godhatee hoggana filatee dhaabbatee 76. So yeroo kana wanni tokko ta'e ka Oromoon itti wal bare agarsiisa aadaa tokkootu warri qopheesse warra ABO ubureessa kana leencoo lataan dura taa'aa koreessan qopheessite cultural show tokko Finfinneetti ta'e. Amma wanti kaa fakkaata. Yeroon sun ammoo waan sun ta'uun sochii Oromoo keessatti qabsoo Oromoo keessatti waan guddaadha. Oromootu bakka hundaa dhufee wal arge. Oromoon gargar fagaatee waluun beekne kun akka baranaati akka zabanaati miti. Intarneetiin hin jiru, tiiviin hin jiru, reediyoon afaan amaaraa qofa dubbataa. Oromoo waluu quban qabu. Akkatti karaan namni ol keessan deemu. So Oromoo walitti dhufee hoggaa wal argu. It was a breakthrough. Waan guddaa ture. So haala akkasiitti oduu deemaa jiru amma sochiin Oromootu dargiinis argaa gara cunqursuu gara balleessutti tarkaanfatamte. Oromoonni gaafasii yoo yaadatten beeku Baroofaan jaarmaya liigalii sirna heerawaa sirna formaal keessatti jaarmaya dhaabbannee dhimma Oromoodhaa dhiibna jedhaniiti warroota uummata kibbaa wajjin wal ta'anii jaarmaya caat jedhamu. Ethiopian Oppressed People's Revolutionary Struggle. የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች ትግል ማልጆ ጫት ጃራኒ ቀብሳ ቱረን ኩን ሁንዲ ጋማ ኦዶ ሃሊ ኩን ዴማ ጅሩ ጃራን 76 keessa mana hidhaa Somaaliitii bahee Itoophiyaa dhufe. Okay. Itoophiyaa yeroo dhufu amma gara qabsoo hidhannoo boqonnaa lammaffaatti ce'uudha kana kaasa. Dhufee amma gaa 73 booda hanga 76 qabsoo hidhannoo dhaabbattee karaa biraatiin uummanni qabsoo Oromoo deemaa turtee kun hundi ta'ee jaarraan 76 hidhaa bahee miilaan deemee biyya dhufe. Warra ABO jaarutti hojjetaa jiru kana keessa dhufeet Finfinnee isaanii wal argan. Okay. Wal arganii haasayanii isaanis karaa hamma dandametti karaa formaal ta'e kanaanis akka qabsaa'aa jiran itti himanii qabsoo hidhannollee akka diddaarraa hin qabne dubbatanii jaarraan waan tokko ka inni hedduu Rabbi rahmataa godhuu fi garatti qabatee jijjiirame tokko mootummaa Itoophiyaadhaa Amaarri abadan qixxummaa Oromoon fudhatu ijibbaanni akkanaa kun nama hin baasu ejjennoo ijoo qaba. Amma amrii ta'utti dhugaa. Amma amrii ta'utti. Amma yaanni warri magaalaa jiru bifa kanaanis qabsoo itti fufaa jirraa jiru kuni itti mul'anne. Inni ejjennoo akkas clear ta'e qaba jechuudha. Abadan jarri kun qixxummaa Oromoon fudhatanii yeroo keessan balleessan ejjennoo ijoo qaba. Regardless walii galaniit inni daggalatti deemee qabsoo waraana akka itti fufu himee okay si deeggarraa hanga dandeenyu kanas dhiibnaa jedhaniit akkan dhagayetti wal hubannoodhaan jaarraan gaaratti deemee Gobeelletti chaaptara lammaffaa qabsoo hidhannoo jalqabe. Qabsoo hidhannoo jalqabee amma yeroo kana waan ta'e tokkoon sitti hima. Amma nuti ABO maqaan dhageenya. Carcar ijoolleen barattuu carcar jirru. ABO maqaan dhageenya uf jaarre garuu uf jaarre amma nama baay'eetu as jira biyya kana Ameerikaas warri jiranii amma badhaadhaa jaarraa jennaanii amma Xalishoo Abrahaam Muummee jira Aliyyi Shaafii Kanaadaa jira namoonni gareen lubbuun amma jiranii jaaramne lafa jalatti akka barattuutti jaaramne gaafa sangaa dhiibbaa warra EPRP jira amma isoon jira kana hundarraa of baafne akka Oromootti jaaramne. Akka xiqqaadha. Barattoota gara kumaa high school jiran keessaa Oromoon nama 30 akkanan caalu. So odoo jirru amma karaa baalee kanaan ABO nuti biratti dhageenyu kun waa'ee jaarraan faan dhufanii Gobeelee jiraachuun dhageenyu nuti. Dhageenyu sana. Amma ka dhageenyu ka baalee guddataa dhufu kan dhageenyu. Gobeelee gaffa goonurraa carcarirraa naannoo Haramayaati hin dhageenye kana. Maybe yeroo san achi seenne ta'a isaan booda dhageenye
amma booda kaanee hiriyoonni ijoolleen barumsa keessa turre tokko ana hedduun isaanii amma lubbuun hin jiran wareegamanii karaa Baalee deemne. Muka carcarii kaanee waabee ceenee beeltu bakka jedhan karaa laga hidhaa jedhan kana Baalee dhayne jechuudha. Waggaa dhaynuu impireeshinii duraa waggaa agarru yaa bagitti waraan hidhatee kilaashinkoof qabatee dhaabbinuun jiru agarru keenya jennee gammanne nuti qawwee waa'ee kilaashii dhageenye kun waraana keenya jennee gammanne nu fuudhanii eessa nu geessanii warra ajajoota bira laga hidhaa jedhaniiti beeltuu gad jira iddoon beezee iddoon qubsuma waraanaa nu geessan. Hayyee. Hoggaa nu geessanii ajajoonni achi Somaalota. Amma nu geessanii maal barbaaddani nama kumaa jira ka dargirraa baqatee hidhatee Somaalee dhaqee deebuuf deemu nama kumaataman lakkaa'amu jira achi nu geessanii hoggaa intarviiyuu nu godhan maal isin amma Oromoonnis keessa jiru warri immoo gubbaa hoogganu Somaaleedha. Nuti Oromoodhaa OLF barbaacha dhufnee jenneen jechuudha. Hayyee. Akkas dhageenye dhufnee. Amma maal nuun jedhan obboleessa koo wanta nuti hin eegne nu mudate. Wanta nuti yaadintu nu mudate. Amma maal nuun jedhan taaka Oromoo jechuun du'aan nama adabsiisa. Isin Oromoo miti. Isin Somaalee abo nuun jedhan jechuudha. Hayyee. What a shock. Imagine. Waraana bilisummaa Oromoo agarra jennee dhayneet. Amma dargiin yeroo tana beektaa maqaa keenyallee jijjiiree Oromoo jedhamanni Oromooleen maqaa Oromoo beekamee fi beektaa. Maqaan gadheena. Kaate irraanfatte tokko waan amma sila zabana qabsoo jechuun warraaqsisuun argamsiisa keessa waan amma sabaaf sablammii fi afaan isaallee kabaja haa argatuun bara sana keessa mul'ate. Barasan keessa mul'atu dhugaateet gaazexaan bariisaa jalqabamuun maqaan keenyallee maqaa nuti waan Oromoo jedhanii beekuun barasan dhugaatee gaafsan mul'ate. Amma gaafa 76 Baalee dhaynu isin tokkoffaa isin Oromoo miti isin Somaalee aboodha. Oromoo jechuun immoo du'aan nama adabsiisa nuun jedhan. Wow. So waraana nutissaa ganama kaaneet leenjii waraanaa fudhachuu jalqabne jechuudha. Isaan booda maqdishoo harka ba'uun hin danda'amne ji. Siifanima taarika akkatti waan hin siima. Amma ganama kaaneeti nuti amma shook taane akkamitti shook taane ummata bal'aa immoo warra aliif jee kan amaninaa jedhan nuti warra xiqqoo waa baranne waa barreessuu dandeessu kana ummata irraa nu baasaniit warra aliif jee hin amaninaa jedhanii labsan. Adda nu baasan ijoollee barattuu jedhamnu kana kophaa nu baasanii nuti kophaa barannaa uummanni kun qotee bulaan kumaan lakkaa'amu kophaa leenji'a waraanaaf gara Somaalee deemu qophooyna. Amma ganama kaaneet buleessa koo afaan Somaaleetiin tireeningii jalqabne hoggaa tireeningiin dhumee Somaalee hannoo laattoo jenna loongiliif Somaaliyaa nu beeksisan obboleessa koo. So nu jidduutti ga'amma hoggaa ganama kaanee fiignee maal jennee diriil goonee jennu yeroo boqannoo jira kophaa keenya gaaddisa jala ta'aa oollaa haasaa jalqabne maal haa goonu ka jiru ijoolleen barattuu nuti warri achi jiru. Namoonni kun gariin keenyas firaa wal beekna faamilii wal beeknaa firalleedhaa warra wajji barannee warra wal beeknu wal kabajnu obbolootuma jechuu dandeessa gaa. Haasaa jalqabnee aan amma yaada lama dhalate. Obboleessa kan nurra guddaa tokko nuundi rifanne waan nuun jarra kunin. Dhaayidheetuma amma ajandaan sagantaan jiru maqdishoo nu geessanii leenjii guddaa fudhannee hidhannee deebi'uudha kan nutti himame. Namni tokko nu keessaa amma gaa maal haa goonuu mari'annee jechuudha. Maal haa goonuu mari'annee kan nu keessaa akka hangafaa tokko dhaayinee hidhannee deebinee hidhannee numaatu OLF haa deemnu yaada jiru dhiyeesse. Aan ammoo yaada addaatiin dhiyeesse. Ani ta duraa afaan Amaaraa odoo jibbinuu dirqiin baranne amma deebi'ee afaan Somaaleen baradhu. Lammaffaa ani
rabbiin akka gooftaan na filachiisu akka nu dirqu barbaadu gooftaan filannuu hin jedhama. Gooftaa filachuu taate dubbiin tuni rabbi gooftaan nu filachiisin. Yoo filmaanni dirqii ta'e warruma afaan isaanii beeku kanatti haa ol deebinu malee gamas hin deemne ejjennoo jiru fudhadhe nama. And that's my personal thing, right or wrong. Amma hundi keenya walii galuu qabna. Ani afaan Amaaraa dirqamnee baranne warri immoo isin Oromoo jechuun du'aan adabamtan nuun jiru kana hunoo dargiin Oromoo jiru nu beeke hangamas deemuun qabnu ejjennoo jiru fudhadhe. So yoo dhibbatti walii galle malee waa tokkollee murteessuu hin dandeenyu gaa. Walii galle split taane yaadaan. So deemuuf kaane gara Somaaliyaa nuun deemutti kaane. Nuti hanga walii gallu gargar ba'uu hin dandeenyu nuti. You know, comrades wal jaalannaa wal beeknaa dhumnis walumaani kan jiru. Gargar ba'uu hin dandeenyu jennee okay hanga walii gallu gargar ba'uu hin dandeenyu yaadaan gargar baanus. Karaa Somaaliyaa nuun deemutti kaane obboleessa koo. Deemnee gammoojjii Baalee keessaa Baalee kan akkuma gad deemtuun gammoojjii seenta gammoojjii gaala tiisan maaltisan keessa seentaa. Achi ogaa geenyu gaama boqadhaa nyaadhaa humna tolfadhaa deemtan jedhaniiti gaalas qalanii maal jedhanii nama kana hunda nyaachisan. Nama kuma meeqa deemaa jira Somaaliyaa qawwee fudhachuudhaaf 76. Nu amma uummata kana kophaa waraana addaatiin eeggamaa deemna nuti. Warra aliif jeessan waan taaneef. Uummatatti akka makamnuun hayyaman. Amma bakka bulu sanitti namichi tokko ammallee jira galata guddaa nu oolee biyya jira maqaa isaa dha'uun barbaadu. Haajii tokko kanaan dura dhaqee tireen tahee deebi'ee ammas nama geessu keessa jira nama Oromooti. Amma inni waa dhagaye jarattiin kun nu fixu akka deeman dhagaye Somaalonni. Nu ijoollee gartee kophaa nu baasanii Oromoo jennee himanne kana baratan jedhan kana nu fixuudhaaf akka sagantaa baafatan dhagaye. Aboo dhufeeti nutti hime obboleessa koo. Jarri isin fixuuf deemaa mala dhaadhaa badaa asirra. Akkammoo baddan nyaata amma tolchan kana nyaatina nyaata kana yoo nyaattan dadhabdanii raftanii nyaatinaa nyaatasi hoggaa namni kun nyaatee rafe baduu dandeessan badaanuu hin jee obboleessa koo. Kaduraa walii galuu dadhabde. Amma dhibbatti ni bannaa jennee. Du'a bar namichi immoo ni beeka akka nu ajjeesuu deeman nutti hime jechuudha. Akkasitti yeroo namni beela obsinee namni beela yookaan nyaata argatan nyaatuudhaaf ariifata beektaa. Amma nuti lakki uummata nyaannu jennee akka mala godhannee turree waggaa dhugumatti namni kun waggaa beelee nyaate akka malee rafa. Gaggabaa. Nuti kaanee istuma deemuudha gaama deemnee yeroo bari'u gandatti baane Baalee kana gara laga waabetti dhiyaatu Baaleetti baane barii ganama hoggaa namni bidda qabsiifatu aaraatu dhaynee uummatatti gandatti dhaynee itti himanne keezii keenya. Diina jalaa bannee deemnaa eega nyaanne guyyaan hedduu darbee jira beelooynee jirra. Asiin karaa carcar bahuu barbaannaa waabeen ammoo malkaa qaba karaa ittiin ce'an qaba karaa hundaan hin danda'amu. Tokkoffaa diina jalaa nu baasaa nyaachisaa malkaa nu garsiisaa akka itti baanu jenneen jechuudha. You know what deebiin Oromoo baadiyyaa kun abboo ijoollee dargaggeessa waamaniit karaa nuti dhufne kanarra fiiganii akka laalan akka jarattiin nu hordofaa jirti boon jirtu hubachuudhaaf ergan nama. Hamma waaree fiigaatti deebi'aa jedhanii. It's like ganama sa'aa jaha dimimmisa jechuun sun. Nuun ammoo ol nu galchanii mana nu galchanii rafaa nuun jedhan. Rafnee dadhabbii guddaa qabnaa namoonni kun hamma waaree hoggaa deebi'an gannu baasan gaaddisatti gannu baasanii nyaachisanii yoo baasanii. Warri Baalee nama Baalee gama jiru hundaan ituu baddannu jedhu dur asii baddanii deemtan faa jedhan wanni jedhu nama malkaa nu ceessu nu godhanii akkasitti malkaa ceenee
carcar karaa gaara mul'isaatiin itti deebine siin jedha. Okay. Wanni achitti nu mudate sun waan guddaadha. Du'arraa baane. So amma yeroo achi deebinu karaa adda addaa deemne an maalan godhe personaalii wanatti hin deebi'e mana barnootatti hin deebi'e. Okay. High school dhiisee deemetti yeroon sun exactly September waggaa high school banamu achitti hin deebi'e. Deebi'ee barumsa jalqabee ijoollee haga xiqqoo marii wajji qabnu ittiin gabaase waan kana. Hayyee. Soba. BBC'n Oromoodha jaati. No, ani jaan arga obboleeyyan koo. BBC waan fedhaa jiru. Warra achi jiru bilisa baaftuu Oromooti, adda bilisummaa Oromooti miti. Warra Somaalee aboojii warra Oromoo ta'uun du'aan madabsa jiru kana wanni jennee nuti jaaramuu itti fufne amma lafa jala jaaramuu kana itti fufne immediately amma hunoo jaarraan faan gobeelli jiran sun ol dhufanii karaa carcaroo ol dhufanii namoonni itti hidhamanii wal qunnamnuu barataa jiru wal qunnamne jechuudha. Hayyee. Amma waan ajaa'ibaa tokko siibee fixan. Amma barumsa hoggaa jennu hoggaa seennu mana barumsatti student leader filadhaa jedhan jechuudha. Amma nuti galma seennee daarektaraa filchiisaa koree wayii ijaaraniiti. Akkuma qabu nam tokko duubarraa maqaa koo wanni godhe qaadhime maqaa koo yaame achis yaaman. Amma namni hedduun Oromoon parsantii 10 gahu achi keessa. Ijoolleen barattuun kun nama Oromoon ta'anii fi Amaara harki guddaan. Barattoonni kun ammoo hedduun isaanii warra mootummaa mormu. Warra hedduun EPRP deeggaru gaafa sanii barasaati. Amma aanaa fi gurbaa dhiiraa tokko fi dubaraa takka filmaataaf dhiyeenya nam 3 taane. Anamma was shocked hoggaa namni eenyuun naqaa dhimee hin beeku eenyuun maqaa koo yaamee hin beeku garuu baanuun jedhanii bira dhaabbannee nu arganii sagaleen kenname. Amma annan filame cheermaan ta'een filame. Hayyee. Dura taa'aa waldaa barattoota mana barumsaa san. Maqaan mana barumsaa sanii obboleessa koo maal wasti fakkaate? ደጃዝማች ወልደ ገብርኤል አባ ሰይጣን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀደም መቃም ማነ በሩምሳ ሰኒ ወልደ ገብርኤል አባ ሰይጣን ደጃዝማች ወልደ ገብርኤል አባ ሰይጣን አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይሄን ሲፈካት ወልደ ገብርኤል ኩን ነማ ኩማቶ ኮፊ ይበሰደት ተደተምሽት ኢቱጫብስ ጋፈ ወረረ ሚንሊክ ኢቱጫብስ ይችላል Manni barumsaa kun maqaa isaati jaamame. Amma ijoolleen achi jiru mari'anneeti nuti amma revolutionii deemaa jira. Maqaa kana maan jijjiirree jennee jechuudha obboleessa koo. Hayyee. Amma yeroo takka yaa wajjin mari'adheetiin wanni tokko jira yeroo sanii የትምህርት አመራር ኮሚቴ waan jedhamu jira. Bulchitoonni magaalaa ከሃይ ስኩulii bulchitoota magaalaa jira. Barsiisonni hundi keessatti hirmaatu. So ammas warri ma'isoon jedhamu warri gartee mootummaa jiru keessa jiru jechuudha. Achirrattiin revolutioniin kun namichi kun feudala warra raas birruuti abbaa raas birruuti maqaan mana kanaa mana barumsa kana jijjiiramuu qabaa jee indis timirta amaraar komitee jedhamu kanarratti yaada dhiyeessan. Hayyee. Ani yaada dhiyeessuu kana hin danda'uuf ani dura taa'aa waldaa barattootaati achitti. Yaadan dhiyeessee waan ajaa'ibaati maal ta'es fakkaate amma namni hedduun deeggare maqaa maal dhiyeessaa jechuudha maqaa kan hin dhiyeessu የጨለንቆ ጦርነት መታሰቢያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አከተው ያደ dhiyeesse mana barumsa yaadannoo lola calanqoo kajoon dhiyeesse amma gaa haasaan ka'e jechuudha. Namichi Amaaraa tokko Gojjaameedha Amaariyaa barsiisu tokko ka'e indee akkana jechuun bar lola labsuudhaa jee. Lola calanqoo maqasanii akka yaamu mana barumsaa kana maqaatti baasuun ጦርነት ማወጅ ነው jee lola labsuudhaa jee. Oromoonni ammaa yeroo makiinaan deemnu yeroo awutobuusaan deemnu gaa calanqoo geenye ijaa diddiimataa ayinaachoo ይቀላል እንደውም በሰላሙም ጊዜ jee. Na
nan mormaa jee maqaa kana baasu. Ornat maa wajnu ayhoon hin ta'u jee namichi Amaarinyaa barsiisu kun. Amma namoonni Amaarinyaa barumsa hedduu adda addaa barsiisan IPRP waan ta'aniif yaada koo deeggaran. Ihe የፊውዳል የሚነሳ ጃኒ deeggarame yaanni kiyya fudhatame. Amma yeroo san mana barumsaa maqaa geeddaruuf gara ministeerii fi gara agara saadar ministeer deemuu qaba wanni kun. The recommendation. Ni ergame obboleessa koo maqaan kun ni ergame. Amma warri olii ilaalaniiti xalayaa deebisan. Deebisanii maqaa tokko qofaa miti sadiinuu kennaadha. Sadii keessaa tokko isinii kennina. Amma gaafii mana barumsaa taate jechuudha. Hoggaa achitti dhiyaattu mootummaatti. No more kiyyaa miti yookiin kajoollee Oromootii miti. Amma mana barumsaa taate lakki maqaa sadiinuu kennaa. Sadii keessaa tokko isiniif maxxansinaa jee warri mootummaa wal jiru. Amma natti dhufanii bayaan maqaa sadii fidinaan jedhan jechuudha. Siituu yaada kana dhiyeessee maqaa sadii fidinaan jedhan. Maqaa sadiin kenne obboleessa koo. Seenaan maqaa sadii okay tokkoffaa ammallee calanqoo lola calanqoo yaadannoo mana lola calanqoo lammaffaa carcar sadaffaa illiso carcar maqaa biyya saniiti. Maqaa awraajaa guutuu itti beekamu jechuudha carcar jechuun. Caqiinsa duras carcaruma. Minilik Ufeerqaf durallee carcar ubsumti uummanni achi carcar qubatu carcar jedhama. So maqaa sanii jeen explain godhe jechuudha. Carcar maqaa dur itti beeku historical name biyya kanaati. Uummanni kunis eessa jiraatu carcarin jiraadha jedhu warri Oromoon gad jiru eessa deemte carcar baana jedhu maqaa keenya maqaa itti since 300 500 Oromoon qabu jechuudha maqaan sun. So sadaffaa qillisoon jedhe. Qillisoon kuni lafa manni barumsaa kun irratti ijaarame naannoon sun qillisoo jedhama. Ganda jechuudha. Ganda sani ganda qillisoo irratti exactly manni barumsaa kun ijaarame sadeen kanan kennaa dhiyeesseef jechuudha. Jarri hin beekanii fudhatan barsiisonni kuni Oromoo namni Oromoo achiin jiru Oromoo karaa dhiha Oromiyaatti dhufan nama barsiisan afaan Oromoos beekan akka xiqqaadha. Almost 90% ijoollee Finfinnee ijoollee Gojjaam waan akkana ijoollee Tigraay Oromoo keessa hin jiru. Akka xiqqaa Oromoo baay'ee xiqqaadha. Nama shanin gan high school san keessa Oromoonni barsiisan. So maqaan sadan kun ni deeme booda warri olii maqaa sadan keessaa carcar maqaa jiru fudhatanii manni barumsaa tokko qofaa jira gaafsan naannoo san keessa carcar guutu manni barumsaa sadarkaa lamaffaa tokko qofaa ture high school tokko qofaa ture. Maqaan sun gaafas 76 keessa geeddaramee carcar አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት mana barumsaa sadarkaa lammaffaa waliigala carcar ta'ee moggaafame jechuudha. So yeroo qabsoon karaa hundaan deemaa. Waan ajaa'ibaati. Deemaa ture jee. Dhiifama dhaabbu asirratti koo hadhaa'u ni jira wanni sun. Maqaan sun moo akkam ta'e? Ammallee numa jira. Ammallee numa jira amma ammallee carcarumaan jira maqaan sun. Carcara high school hin jira ammallee. So haala kanaa jira kana booda ani ABO'n qabsoo jalqabe warra ABO gaara keessa deemu wal qunnamne barumsa itti fufaa hamma dandeessanii itti fufaa gaafa dadhabdan koottaa kan jiruun na yaadadhaa dammaqsaa fa'aa wajjin haasa'ee dammaqsaa boodan siima taarika isaati. So qabsoon boqonnaa lammaffaa ABO'tti makamuun boqonnaa lammaffaati. I think achitti har'a kanan siimuu barbaadeen jaa obboleessa koo. Dr. Bayyaanaa Soobaa hedduu galatoomi. Silaa yeroo dheeraa qaban hadhaa'u sin lakkisuu waan hafe hunda sirraa dhaga'uun fedha. Ammoo waan hunda silaa qoodanii sadarkaa gochuun gaariidha. Egaa waa hedduun nu hafe irbuun seentaa waan beektu waan keessa dabarfatte marraa hedduu olii deddeebine sirraa barachuuf jiraanna. Egaa kanadhaa kana caalaa afaan sin goggogsu hordoftoota poodkaastii Ilma Oromaa egaa jalqabarraa kaastanii Dr. Bayyaanaa Soobaa jiruu ofii ijoollummaa ofii guddina ofii keessatti ammoo seenaa naannoo keessatti dhalate seenaa uummata Oromoo hamma keessaa yaadatu waan hawaasa ofii arge waan
warra irraa dhaga'e nuun qoddatee jira. Kanaaf egaa maqaa keessaniin guddoon isa galateeffadha. Gaafa walitti deebine egaa 76 gara dhumaa dhufnee geenyee 77 dhiyaachii kaanee haasoyinaa qabsoon ABO'n gaaratti jalqabe. So achirraa kaanee seenaa jiru ni haasoyinaa sagantaa ni qabannaa hedduu galatoomi. Hayyee barakaa argadhu jiraadhu. Sagantaatti aanuun qophii biraa qabannee Dr. Bayyaanuu waliin hamma walitti deebinuun nagaan nu jiraadha. Bye bye.